ani kan yaadatamudha. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa deeggarsa dhokkodhokkeewwan 56 kan dhaabbata Gaavii fi Ministeera Fayyaa Itoophiyaa irraa argate godinaalee Oromiyaa 16tiif dabarsee laatee jira. Borumashii. Biiroon Fayyaa Oromiyaa dhokkodhokkeewwan deeggarsaan dhaabbata gargaarsa Gaavii fi Ministeera Fayyaa Federaalii irraa argate 56 har'a aanaalee Oromiyaatiif dabarsee kennee jira. Dhokkodhokkeewwan kunis aanaalee Oromiyaa 79 rakkoo fayyaa garaagaraa qaban keessaa 56 fi har'a bakka hoogganaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa argamanitti godinaalee fi aanaalee godinaaleetiif kennameetii jira. Deeggarsa dhaabbata Gaavii jedhamurraa Ministeera Fayyaa wajjiniin ta'uudhaan deeggarsa mootaroota argame gara aanaalee dabarsuudha. Aanaaleen naannoo keenya keessatti raawwiin sagantaa talaallii isaanii baay'ee gadi aanaa ta'ee fi rakkoo nageenyatiin miidhamaa turan. Aanaan 79 naannoo keenya keessatti deeggarsa kana argachaa jiru. Marsaan jalqabaa guyyaa irraa mootaroonni 56 harka keenya ga'anii jiru waan ta'eef mootaroota kana dhaabanii marsaa lammaffaa eegurra yeroodhaan mootaroota kana dabarsanii hawaasa biraan ga'uudhaan tajaajilli kun cimee akka itti fufu gochuu keessatti gahee guddaa taphatu waan ta'eef aanaaleen dhokkodhokkeewwan kun kennameefis aanaalee rakkoo geejjibaa qabanii fi akka kennamee bakka buutonni godinaalee irraa dhufanii dhokkodhokkeewwan kana fudhatan ibsanii jiru. Deeggarsi har'a guyyaa irraa Biiroo Fayyaa Oromiyaa irraati arganne mootoroota tajaajila talaallii daa'immanii fi haadholiidhaaf aanota rakkoo geejjibaa qabanii fi keessumaa gandoota bal'inaan konkolaattotaan yookiin immoo humna namaadhaan baay'inaan iddootti galuu hin dandeenyetti fageenya irra warra jiran gandoota qaqqabamuu hin dandeenye daa'imman talaallii argachuu qabanii fi haadholiin talaallii barbaachisaa ta'e akka argachuu qabanii fi isaan bira qaqqabnee kennuudhaa fi tajaajila geejjibaatiif kan nu oolan akka godina keenyaatti aanota 8tiif tajaajila kennuu kan danda'an mootoroota 8 jechaadha deeggarsaan kan nuu kenname. Isaaniin kanatti fayyadamne immoo daa'imman carraa talaallii kana argachuu qaban hunda bira geenyeetti talaallii kana kennina kan jedhu sanaatiin deeggarsa kana biiroon nuu godhee jira jechuudha. Dr. Mangistuu Baqqalaa aanaaleen kuni aanaalee rakkoo geejjibaatiin dabalatatti rakkoo nageenyaa qabanii fi rakkoon talaallis darbee keessatti mul'atu ta'uu isaanii dubbatanii jiru. Iddoo tokko mana gahanii tajaajila kennuu keessatti geejjibni baay'ee rakkisaadha. Lafti isaa mijataa miti. Iddoo tokko immoo rakkoon nageenyaa sochiis danqee jira waan ta'eef rakkoowwan qunnaman kana daa'imni magaala jirus baadiyyaa jirus toora horsiisee bulaa jirus qotee bulaa jirus mirga wal fakkaatu qaba. Carraa kana hunda argachuu qaba. Garuu immoo sababa haldureewwan tokko guutamuu dhabuu isaaniitiin daa'imman kun dhibee daddarboo talaalliidhaan ittifamuu danda'anii fi saaxilamanii waan jiraniif kana qaama laallatu wajjin keessattuu Ministeera Fayyaa wajjin yeroo baay'ee mari'achaa turree jirra. Kanaanis dhaabbanni Gaavii jedhamu kun talaallii irratti addunyaa irratti hojii guddaa hojjeta. Biyyi keenyas boordii kana geggeessummaadhaan keessatti hirmaachaa jirti. Aanaaleen rakkoo talaallii qabanii fi aanaaleen sosochii hawaasummaa garaagaraa qabanillee as keessatti akka argaman bakka buutonni godinaalee Oromiyaa irraa dhufan warri waajjiraalee fayyaa godinaalee hoogganan dubbatanii jiru. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa godina keenya mootoroota 5 kennee jira. Mootoroonni kunis kaayyoonsaa aanaalee raawwii talaallii daa'immanii gadi aanaa qaban isaan bira ga'uudhaan hojii sosochii hawaasaa gaggeessuudhaan iddoo biraan qaqqabamiin bira qaqqabuudhaan raawwiin talaallii daa'immanii ol ka'uudhaan dhibeewwan talaalliidhaan ittifamuu danda'aniin daa'imman kun akka hin qabamne gochuudhaaf kaayyoonsaa inni jalqabaani. Bakka buutonni dhokkodhokkeewwan kuni talaallii qofaaf adoo hin taane sagantaalee fayyaa garaagaraatiifis ni fayyada jedhanii jiru. Amma nuti godina Gujiitti aanaalee 13 qabna. Magaala tokko faana baadiyyaa 12 qabna. Motorri kun sagantaa talaalliif haa ta'u malee sagantaa kennamuufii jira. Sagantaa piirii jedhamu jecha. Akka godina Gujiitti aanaalee 3 qofa keessatti hojiirra oola. Jalqaba marsa jalqaba aanaa 3 irratti itti aansee amma aanaa 8 guddatee jira. Ka aanaa 3 amma fudhannaa jecha. Itti aansee ka marsa lammaffaa keessatti aanaa 8 sani nuu kenna waan ta'eef amma aanaa 3 sani yennaa kennin almost aanaa 3 hundi guutaaf hin kennamne amma